Itoophiyaan walitti bu'iinsa kakaasuudhaaf hojjechaa jirtu haguuguudhaaf dhiibbaa dippiloomaasii nurratti gooti jechuudhaan Eertiraan Itoophiyaa himatte. Baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa bara 2024 keessa maallaqa biiliyoona 10.5 kasaaruun isaa ifoome. Sababa hanqina boba'aa mudateen naannolee biyyattii maratti tajaajilli uummataa kan geejjibaan wal qabatu rakkoo cimaa keessa jiraachuutu himame. Itoophiyaan bara 2018 ji'a fulbaanaa irraa eegaltee boba'aa gabaa addunyaatiif ni dhiyeessiti jechuudhaan ministeerri muummee biyyattii dubbatanii. Balaa tiraafikaa guyyaa kaleessaa magaalaa Finfinneetti mudateen haati warraa qabsaawaa fi gaazexeessaa Abdii Qophee aadde Hindiyyaa lubbuun dabruutu dhaga'ame. Naannoo Beeshaangul jalatti kan argamu godinni Matakkal qophatti bahee naannoo akka ta'uuf gaafiin dhiyaachuun isaa dhagahame. Baha Oromiyaa sababa jijjiirama haala qilleensaatiin sadarkaa biyyaatti iddoolee tokko tokkotti hanqinni roobaa cimaa mudachuun isaa dhagahamee jira. Iraan buufataalee waraanaa Ameerikaa kan biyyoota baha jiddu galeessaa akka Iraaq, Sooriyaa fi Kuwaatar irratti haleellaa raawwachuu ibsiteeti jirti. Itoophiyaan walitti bu'iinsa kakaasuudhaaf hojjechaa jirtu haguuguudhaaf dhiibbaa dippiloomaasii nurratti gooti jechuudhaan Eertiraan Itoophiyaa himatte. Mootummaan Itoophiyaadha xalayaa dippiloomaasii barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitii fi gaggeessitoota biyyoota hedduudhaaf ergiteen Eertiraan Itoophiyaa irratti irra deddeebiidhaan gocha dubbii barbaaduutii fi sarbama birmadummaa fi daangaa raawwatte jettee Itoophiyaa himatte dhiibbaa dippiloomaasiiti jechuudhaan Eertiraan komiidheeffatte. Gochi Itoophiyaan walitti bu'iinsa kakaasuudhaa fi sababa walitti bu'iinsaa sanammoo haguuguudhaaf kan yaadame jechuudhaan ministeerri odeeffannoo Eertiraadha Yemaanee Gabra Masqal himannaa dhiyeesse. Mootummaan Itoophiyaadha guyyoota dabran keessa duula dippiloomaasii isaa daran cimsuudhaaf duulli kunis tooftaa ifa ta'e kan ajandaa waraanaa ittiin karoorfatteef deeggarsa argachuuf godhame ta'uu Eertiraan karaa ministeera odeeffannoo biyyattiitiin himataa dhiyeeffatteeti jirti. Ibsi Eertiraa kun kan bahee dhiyeenya eega ministeerri dhimma alaa Itoophiyaadha xalayaa dhugummaan isaa hin mirkanaa'in gama miidiyaa hawaasummaa irratti barreessuudhaan tamsa'een booda ta'uu isaati. Xalayaan tun mootummaan Eertiraa irra deddeebiidhaan Itoophiyaa irratti gocha dubbii barbaadaa raawwachuu fi birmadummaa fi daangaa Itoophiyaa sarbuu raawwachaa jira jechuudhaan barreessaa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti barreessee hordofee Eertiraanis himatteeti jirti. Baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa bara 2024 keessa maallaqa biiliyoona 10.5 kasaaruun isaa ifoome. Ooditii dhaabbileen addunyaa rogicha irraa bilisa ta'an taasisaniin mootummaa Itoophiyaa dhaabbata maallaqaa idilaa addunyaa MIF waliin qorannoo bara 2024 irratti taasisaa ture ifoomsee jira. Qorannoo kana mirkaneessuuf dhaabbanni hojjechaa ture LLP'n baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa bara 2024 keessa sababoota gatiin bittaa warqee fi gatiin gurgurtaa wal madaaluu dhiisuu liqiin dhaabbilee mootummaa fudhatan yeroo barbaadametti deebuu dhabuunii fi dandeettiin bittaa maallaqaa dadhabaa dhufuu wal qabate kisaaraa keessa seenuu baankichaa ifoomsee jira. Kanaanis baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa maallaqa biiliyoona 10.5 dhabuusaa riippoortar gabaasee jira. Damee bittaa baankichaa kan hoogganan obbo Maammoo Ooditii kana dhageeffachuu isaanii kan himame yoo ta'u keessumaayyuu gatiin sharafa yeroo irraa gara yerootti jijjiiramaa deemaa jiraachuun isaa baankicha irratti qormaata cimaa ta'uusaas kaafamee jira. Keessumaayyuu baankichi liqiiwwan hedduu kennaa turuu isaa kan kaafame yoo ta'u liqiiwwan kennan kunniin deebuu dhabuun dhiibbaa guddaa irraan gahaa jiraachuu riippoortar itti dabaluudhaan kan kaase yoo ta'u keessumaayyuu liqiin kun baankii mootummaatiin maallaqni biiliyoona 100 fi biiliyoona 34.1 baankota dhuunfaatiin birriin biiliyoona 10 fi akkuma waliigalaatti liqiiwwan biiliyoona 800 ol liqeessee akka hin deebinee fi kun immoo baankicha kisaaraa guddaadhaaf saaxilee jiraachuu isaa kaafamee jira. Sababa hanqina boba'aa mudateen naannolee biyyattii maratti tajaajilli uummataa kan geejjibaan wal qabatu rakkoo cimaa keessa jiraachuutu himame. Naannolee biyyattii akka Tigraay, Oromiyaa, Amaaraa fi Kibba Itoophiyaatti sababa hanqina boba'aa mudateen tajaajilli uummataa geejjibaan wal qabatu haala yaaddeessaa keessa jiraachuutu himame. Haaluma kanaan naannoo Tigraayitti sababa hanqina beenziilaa mudateen barattoota qormaata fudhatan imalchiisuu irratti danqaa cimaan uumamuu jiraattonni naannichaa Addis Istaandaarditti himaniiti jiran. Naannoo Tigraay keessatti sababa hanqina boba'aatiin barattoota gara wirtuuwwan qormaataa imalchiisuudhaaf rakkoo cimaa tahuu biiroon barnoota naannichaa beeksisee jira. Shofeeronni naannoo Oromiyaa magaalota akka Adaamaa,
Ciroo, Bishooftuu, Aamboo fi Naqamtee benziila argachuudhaaf magaalaa Finfinnee dhufanillee benziila argachuun haala salphaan kan hin argamne ta'uu odeeffannoon jiru ni mul'isa. Magaalaalee biyyattii akka Baardar, Asoosaa fi Finfinnee keessatti shufeeronni benziila argachuudhaaf makiinonni guyyaa 2 hanga 3 fa'aa kan hiriiran ta'uu shufeeronni yeroo garaagaraatti himaa turan. Kanumaan wal qabatee biiroon barnoota bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay barattoota qormaataa kutaa 12 bara 2017 fudhatan gara wirtuuwwan qormaataatti imalchiisuudhaaf hanqinni boba'aa akka isaan mudatee biiroon barnootaa ibsa baaseen addeessee jira. Itoophiyaan bara 2018 ji'a fulbaanaa irraa eegaltee boba'aa gabaa addunyaatiif ni dhiyeessiti jechuudhaan ministeerri muummee biyyattii dubbatanii. Waltajjii marii ogeeyyilee miidiyaa waliin taasisaniin ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Itoophiyaan boba'aa oomishuudhaan guyyoota 60 booda gabaadhaaf ni dhiyeessiti jedhaniiru. Oomisha boba'aa kana hanga ammaatitti osoo hin ifoomsin kan turree fi diinni biyya keessaa fi biyya alaa akka xiyyeeffannoo addaan irratti hin taasisneef yoo jedhani iddoon oomisha boba'aa gaasii kun naannoo kam keessatti akka argamus hin ifoomsine. Ta'us garuu waggoota 2 hanga 3tti daawwannaa taasisaa akka turan himuun hidha haaromsa guddicha laga Abbayyaa irratti dhiibbaawwan nurra gahaa jiran waan argaa jirruuf iddoo oomisha boba'aa kana ija miidiyaalee irraa dhoksinee jirras jedhanii jiru. Bara kana keessa boba'aan Itoophiyaa keessatti bifa addaatiin gatiin dabala kan dhufe yoo ta'u dhiyeenya kanas gabaa boba'aa biyya keessaa tasgabbeessuu fi madaalawaa taasisna jechuun gatii boba'aa ji'a dhufuu irraa kaasee akkaataa gabaa addunyaatiin taasisna jechuun mootummaadhaas kan yaadatamudha. Gama biraatiin yoo waraanni Iraanii fi Israa'el cimee itti fufee gabaan boba'aa addunyaa dabaluu danda'a sodaan jedhu kan jiru yoo ta'u ministeerri muummee Itoophiyaa garuu bara 2018 ji'a fulbaanaa irraa eegalee boba'aa addunyaadhaaf ni dhiyeessina jechuu isaanii ogeeyyilee miidiyaa waltajjicha irratti argaman nuuf himanii jiru. Balaa tiraafikaa guyyaa kaleessaa magaalaa Finfinneetti mudateen haati warraa qabsaawaa fi gaazexeessaa Abdii Kophee aadde Hindiyyaa lubbuun dabruutu dhaga'ame. Guyyaa kaleessaa waxabajjii 23 bara 2025tti magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Qaallittii Haqaaqitti balaa tiraafikaa cimaa mudateen daa'ima tokko dabalatee lubbuun namoota 10 yoo dabartu namoota balaa tiraafikaa guyyaa kaleessaa mudateen lubbuun dabran keessaa haati warraa qabsaawaa fi gameessa Oromoo gaazexeessaa Abdii Kophee tan taate aadde Hindiyyaa lubbuun dabruu maatii fi namoota itti dhiyoo jiran irraa mirkanaa'eeti jira. Balaan tiraafikaa gaddisiisaa magaalaa guddoo biyyattii Finfinnee kutaa magaalaa Haqaaqii Qaallittiitti mudateen daa'ima waggaa 3 dabalatee lubbuun namoota 9 dabruu koomishiniin poolisii magaalaa Finfinnee edaa galgala ifoomsuun ni yaadatama. Poolisiin magaalaa Finfinneetti daayirektarrii koomishinii Koomaandar Maarqos Taaddasaa akka ibsetti awutoobisii paabliik sarviisii Hayilee Gaarmantirraa gara Addababaahii Yuunisaatti imalaa ture konkolaataa fe'umsaa wajjin walitti bu'uudhaan karaarra maqee kallattii faallaa konkolaataa deddeebisa uummataa Doolfiinii Jaamuu walitti bu'uudhaan balaa uumameen lubbuun namoota 9 dabruu fi namoota 8 irraa immoo miidhaan cimaan dhaqqabu beeksiseeti ture. Kanumaan wal qabatee namoota balaa kanaan dabran keessaa haati warraa Abdii Kophee aadde Hindiyyaa yeroo ammaan tana reefisii magaalaa Finfinnee hospitaala Minilik jiraachuu Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa beeksiseeti jira. Balaa kaleessa mudate tanaan shufeera Doolfiinii dabalatee miseensi maatii tokko yuunivarsiitii Haroomaayaatiin tala isaanii eebbisanii galaa jiran 3 lubbuudhaan dabruu fi miseensota maatii tokko lubbuun dabran kanaan daa'imni waggaa 3 jiraachuunis barameeti jira. Akka biyyattiitti namoonni du'an guyyaatti 170 ol balaa tiraafikaatiin dabruu odeeffannoon tiraafik miidiyaa irraa argame ifoomseeti jira. Naannoo Beeshaangul jalatti kan argamu godinni Matakkal koobatti bahee naannoo akka ta'uuf gaafiin dhiyaachuun isaa dhagahame. Yaani naannoo ta'u godina Matakkalii koomishinii marii biyyaalessaatiif dhiyaatee jiraachuun isaa eeramee jira. Hojii raawwachiisaan paartii Booroo Shinaashaa fi miseensa mana marii akkasumas koomishinii marii biyyaalessaa keessatti gorsaa kan ta'an obbo Maabiraatu Alamuu yaada uummata godinichaati jechuudhaan koomishinii marii biyyaalessaatiif dhiyeessuu isaanii riippoortar gaazexaan ifoomsee jira. Dabalataanis obbo Maabiraatu Alamuu yaada kanaan godina Matakkal naannoo Beeshaangul Gumuz jalaa baasuuf paartiin isaanii yeroo kamiyyuu sochii fi deeggarsas ni taasisaa jedhanii jiru. Godinni Matakkal godina hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa laga Abbaay keessatti argamuu fi sabaaf sablammoonni hedduun kan keessa jiraatan ta'uu yoo himamus irra hedduminaan afaan Oromoo godinichaa keessatti akka dubbatamuu fi barnoonni sadarkaa duraas godinichaa keessatti afaan Oromootiin akka kennamu ifoomee jira. Magaalaa guddittii naannicha Asoosaa irraa fagaatee argamuu isaatii fi sababoota hedduu ifa hin godhamne fedhii hawaasaa haa guutamuuf jechuudhaan godina kana naannoo Beeshaangul jalaa baasuuf sochiin taasifamaa jiraachuu isaa eeramee jira.
godina Matakkal irratti abbaa lafummaa yookaan keenya jechuudhaan qaamoleen tokko tokko sochii taasisaa kan jiran ta'uu obbo Maabiraatuun himuun keessumaayyuu godina Goojjamii waan wal daangessuuf naannoo Amaaraa irraa yaadni akkanaa himamaa jiraachuu isaanii kan dubbatan yoo ta'u gama biraatiin naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa wal daangessuu qofa osoo hin taane jiraattonni godina Matakkal irra hedduun isaanii dubbattoota afaan Oromoo fi eenyummaa Oromoo osoo qabanii afaan Amaaraa kan dubbatan ta'uu himus garuu yaadni dhiyaate naannolee lamaanitti akka dabalaman osoo hin taane godinni Matakkal kophaatti bahee naannoo akka ta'uuf kan dhiyaatedha jedhanii jiru. Yaadonni hedduun koomishinii marii biyyaalessaaf kan dhiyaataa jiran yoo ta'u keessumaayyuu torbee kana keessa keeyyanni 39 mirga fottoquu jedhu wal qabate keeyyanni kun akka jijjiiramuu fi biyya irratti dhiibbaa fida jedhamuudhaan kan kaafame yoo ta'u kunis sochii naannoo Tigraay keessatti taasifamaa jiruun wal qabatas jedhamee jira. Yaadni godinni Matakkal naannoo ta'uuf dhiyeessuu isaatiin duratti uummanni Walloo naannoo ta'uuf gaafii dhiyeessuu isaanii Hegeres News Network gabaasuun keenya kan yaadatamudha. Lakkoofsi naannolee Itoophiyaa kanaan dura 9 fi bulchiinsa magaalaa 2 kan qabu yoo ta'u yeroo ammaa kana erga muummichi ministeeraa Dr. Abiy gara aangootitti dhufanii irraa kaasee naannoleen Itoophiyaa lakkoofsaan baay'ataa kan dhufan yoo ta'u yeroo ammaa kana lakkoofsi naannolee 12 irra gahuun bulchiinsi magaalaa 12 ta'uun isaa kan beekamudha. Baha Oromiyaa sababa jijjiirama haala qilleensaatiin sadarkaa biyyaatti iddoolee tokko tokkotti hanqinni roobaa cimaa mudachuun isaa dhagahamee jira. Iddoolee hanqinni roobaa itti mudate keessaa bulchiinsa Dirree Dawaa fi naannawa baadiyyaa isheetti roobni dhabamuu wal qabatee ho'i gara malee dabaluu fi oomishni hedduun baadiyyaa keessatti gogaa kan jiran yoo ta'u hanqina roobaa kanaan wal qabatee beelladoota hedduu qonnaan bultoonni waan obaafatan dhabuu fi biqiltoonni isaanii jalaa gogaa kan jiran yoo ta'u mallattooleen hongee tokko tokkos mudachaa jiraachuun isaa ifoomee jira. Kanuma sababeeffachuun manni marii dhimmoota Islaamummaa bulchiinsa Dirree Dawaa ibsaa gaazexeessummaa kenneen sirna kadhannaa fi salaataa irratti hawaasni bulchiinsaa fi naannichaa akka argaman ibsaa kennee fi waamicha taasiseen dilbata darbe hawaasni badhaan sagantaa irratti argame sirni kadhannaa fi salaataa gaggeeffamee jira. Ibsa kana kan laatan hoogganaa fi walitti qabaan koree dhaabbii amantaa Dirree Dawaa Sheek Ibrahim Imaam yeroo ammaa sababa roobni dhabamu ho'i gara malee ol ka'uu fi hanqinni roobaa kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti mul'achaa jiraachuu himuun kunis mallattoo dallansuu rabbiitiin wal qabatu waan ta'e lammiileen hundinuu gama fuula rabbiitti deebuun araaramaa kadhachuu fi bulchaa araaramaa fi rooba kas kadhatan waamicha dhiyeessanii jiru. Iraan buufataalee waraanaa Ameerikaa kan biyyoota baajjitu galeessaa akka Iraaq, Sooriyaa fi Kwaatar irratti galgala kana haleellaa raawwachuu ibsiteeti jirti. Iraan haleellaa hijaa kafalachuuf raawwatte tan erga Ameerikaan Israa'el irra goruudhaan xiyyaarota isiitiin buufataalee gabbisa niwukilaraa Iraan Fordoo, Naataanzii fi Isfaan haleelte booda kaampilee Ameerikaan baajjitu galeessaatti argamu edda galgala haleeluudhaan gara haleellaa Israa'elitti deebi'uu ibsiteeti jirti. Tarkaanfii haloo baannaa Ameerikaa irratti kan raawwatte Iraan akka ibsiteetti Ameerikaaf deebii quubsaa kennuu eegaleetiin jira jechuudhaan dhaadannoo dhageessifteeti jirti. Biyyattiin buufataalee waraanaa Ameerikaa akka haleeltu ifatti erga himteen booda haleellaa misaayilaatiin buufataalee waraanaa Ameerikaa haleeluun haleellaa misaayilaa Kwaatar Dohaatti erga raawwatteen daqiiqaa muraasa booda buufata waraanaa Ameerikaa kan Sooriyaatti argamu haleeluu Aljaziiraan gabaaseeti jira. Haleellaa raawwatamee booda mootummaan Kwaatar lammiilee Ameerikaa fi Ingilaandiif if eeggannoo akka taasisanis dhaameeti jira. Mootiin biyya Iraan Ayatollah Ali Khameneiin ammoo lammiileen baajjitu galeessaa keessa jirtan haleellaan teenya isin yaachisin nuti kaampilee Ameerikaa qofa kan rukunnu jechuudhaan dhaamsa lammiileedhaaf dabarseeti jira. Ameerikaan ibsa galgala kana baafteen ammoo lammiileen biyyattii biyyoota addunyaa garaagaraa keessa jiran if eeggannoo taasisuu akka qaban dhaamsa dabarseeti jirti. Gama biraatiin ammoo mootummaa Suudii dabalatee mootummoonni biyyoota Arabaa garaagaraa haleellaa Iraan galgala kana raawwatte balaaleffachuu irratti argaman. Rakkoo baqattoota Oromoo addunyaa irra jiran iyyaafate furmaata barbaaduuf kan dhalate rakkoo ilmaan Oromoo addunyaatti lallabuuf bara 2015 biyya Masiritti afaan Arabaatiin dhawwaaquu eegale. Sagalee akka rasaasaatiin warra dhugaa Oromoo jibburaasaa rakkoo ilmaan Oromoo addunyaatti tasaasaa bara 2016 keessa muummee ministeera biyya Masiriin Dr. Isaam Al-Sharaaf Arkaa walgahii gaazexeessota gamtaa Afrikaa irratti Naayil Awwaardii kan fudhate badhaasa. Heeraa fi seera miidiyaa addunyaa kan guuttate ulaagaa miidiyaa guuttatee bara 2016 African Journalists Organization jalatti galmaa'uun Hegere News Network oduu fi odeeffannoo qulqulluu gurra hordoftoota isaatiin gahaa waggoota lakkoofsise. Barsiisaa, buhaarsaa, odeeffannoo wayitaawaaf qulqulluun kan babal'oomsu.
namoota dandeettiif ogummaa miidiyaa qaban hojjechiisaa, barsiisaa, buhaarsaa, odeeffannoo wayitaawaaf qulqulluun kan balballoomsu, namoota dandeettii fi ogummaa miidiyaa qaban hojjechiisaa kan muuxachiisu Egeree Niwus Neetwork. Maarree kana qofaa dhaabbattoota daldala adda addaatii fi oomishaawwan keessan gabaaf beeksisuun tajaajilamtoota walli barsiisu. HNN hanqina gama miidiyaa walabaatiin jiru furuuf kan carraaqu. Miidiyaa keessan miidiyaa keenya deeggaruuf karaa toora YouTube Egeree Niwus Neetwork seentanii subscribe, like, share goonaan yeroo mara karri odeeffannoo walabaa argachuu keessanii banaadha. HNN